Eegee fi gaabbiin duuba ooltii taate dubbiin daanii tun immoo daaniin gaafa duraa dhiifama naa godhaa sinjeequu keessanii fi baqqaanumtuu hamiidhamu ergasitti toleetillee jireenya keetti fufii jireenya keessan keessa ba'ee jira jedhee tsiggee fi mucichaan akkasitti dhiifama gaafachaa ture. Numaan mucaanii akkamiin yeroo gabaabaa kana keessatti akkasitti yaada isaa jijjiirratee dhiifama nu gaafata jedhee gaafii xuumaa ture. Har'a ammoo hanga ammaatitti wanta keessa kiyya jiru baasee hin dubbanne. Har'a garuu warra anaa fi tsiggee waliin jaalattanii wal fuudhatii daa'ima godhadhaan jettan waliin guyyaa gammachuu dabarsina jedheeti lillillee qabadhee dhufeefii jira. Amma ammoo namni hin jiru, hiriyoonni isheellee manaa baanii jiru. Qulfii immoo isaan irraa fudhatee mucichallee gaafatee hiriyaa ishee jaalallee ishee jechuudha kophaa ishee haasofsiisuu barbaadannaan tole naan jedhee jira. Kanaaf kophaa isheetitti nan haasofsiisa jedhee tan dhufee hanga ammaatitti ishee qofti akkana jaalatutti kan isheen hubatte. Hanga ammaatitti waan keessa kiyya jiru baasee hin dubbanne. Garuu hanga amma tsiggee waliin turetti kana hanga nama tsiggee waliin ture tokkotti namni jaalallee isheedhaaf ta'uu qabu anaadha. Murtoon isheen murteessitellee sirriidha. Umrii wanti jedhu tokko hin jira, wanti daangessu tokko hin jira. Isaa yeroo itti heerumanidha. Amma tsiggeen kan duraanii miti guddattee jirti. Yeroo itti daa'ima godhattuudha, yeroo itti bultii godhattuudha. Murtiin ishee immoo sirriidha. Garuu isheen akka nama biraa waliin taatu hin barbaadu. Har'a kophaa isheetitti nan haasofsiisa jedhee tan dhufee hiriyoonni isheellee hin jiran jedhee na kophaa kee erga taate kaameera fi kaameeramaanii fi nutoo nama miti aantee maal jechuu daani. Kanaafuu egaa dhuftee isheen dhufnaan maal asii goota jennaan inni haasa'uu barbaadaa si waliin koottannaa hin barbaadu ani biizidhaa hojiirra hin dhufee meeshaa fudhachuu dhufee si waliin haasa'uu hin barbaadu kiyyaaf kee galmeen dhumatee jira. Kaleessa wanta hundayyuu xumurree jirra. Wanti si waliin odeessu hin qabu. Ishee yeroo tokko natti taasise tasgabbaa kaleessa meeshaa kee fudhattee deemte kiyyaaf kan kee immoo dhumatee jira. Wanti ati dhufteef maalidha taa'uun barbaadu jetteen akkasittuu kadhatee teechisee na haasofsiise dheeni. Ilillii fidee fi itti kenne ilillii akkamiin bareedu fudhattu jennaan inni hin bareeda jetteen ofirraa fuutee achi darbite. Innaa wanti ati ilillii fiddee dhuftee fi asitti deebi'uufi san boodatti walitti dhufeenya anaa fi mucichaa balleessuufi sababni ati fiddee dhufteef kanaadha wanta biraaf miti. Ani garuu hin barbaadu kiyyaaf kan kee dhumatee jira xumuramee jira. Kanaaf tapha kee achumatti dhaabi ani hin barbaadu jetteeni tasgabbaayii natti haasa'i. Akka duraanii sanitti akka ijoollee gochuu wallolu waan akkasii dhiifne jireenya keenyatti fufna. Kana booda atillee nama biratti si arguu hin barbaadu jennaaniin ani hin barbaadu. Tapha kee achumatti dhiisi. Si wajjin ta'uu hin danda'u si hin barbaadu si jette. Ani akka ati jaalallee kiyya taatu barbaada. Hanga ammaatitti keessa kiyyatti kana dhoksaa ture har'a baasee sittan hima. Kanaafiyyuu jaalallee kiyya taate kana booda akka itti fufnu. Akka waliin jireenya keenyatti fufnu barbaada. Nama biraa waliin si arguu hin barbaadu. Hanga ammaatitti kana tubataa turte kara kiyya qofaan akka jiru jaalalli akka ati na jaalattu qofa hubattee turte. Anillee waanan keessa kiyya dhokseenna akka durii si kadhadhu akka durii si abaabbalu hafee jira. Amma ani murtoo mataa kiyyaa murteessee jira. Inni duratti si abaabbalu sossobu sun hafee jira. Kanaafuu amma jireenya kiyya eegallaani isa balleessuu fi kan dhufte nan lakki. Ati tasgabbaayiiti itti yaaditi inuma ilillee yeroo irraa fuutee gad darbisan aare itti yaadi tasgabbaayii san booda jireenya keenya waliin jiraanna. Amma akka durii sanitti waan daa'imaa hojjechuu dhiisnee nama guddaa taanee itti yaadnee waliin itti fufna. Ati akka jaalallee kiyya taatu barbaadan hin barbaadu jettee. Amma achuma isheen akkasitti kadhannaa meeqan akkasitti iyyuu kaagattaa jedheen ammallee ilillee darbitee biraa deemtee deema gara hojii kiyyaa jettee sin barbaada hin xumurree jennaan kadhatee akkasittu teechisee qubeellaa si gochuu barbaada. Yeroo isa dhumaatiif qubeellaan harraa fudhu kana booda jireenya keenyatti fufna. Akka jaalallee kiyya taatu barbaada na waliin akka itti fuftu barbaada jennaan akkam qoostattee irraa fuutee qubeellaa darbitee maaf taphatta? Tapha kee dhiisi. Ani jireenya mataa kiyyaa murteessee jira. Ammallee tapha keetiif dhufte jireenya kiyya diiguu dhufte. Ani immoo mucaa waliin jaalala eegalee jira. Kanaafuu narraa taa'i. Tapha kee achumatti xumuri. Kaleessa xumurree jira. Kaleessa meeshaa kee fudhattee deemtee jirti. Har'a isa balleessuu dhufte malee waan biraaf miti. Ani sanuu hojiirraa dhufee dadhabee jira natti hin iyyini. Fuutee irraa darbitee qubeellaa irraa darbinaaniin aaree tasgabbaayee jedheeni dirqama kee jaalallee kiyya taata. Dirqama kee na jaalatta. Dirqama kee na waliin jiraatta. Nama tokko biratti si arguun barbaadu. Na illi kiyoo ta'e anillee waan an godhun beeka illi kiyoo na galchite. Yennaaniin illi kii miti garuu jaalallee kiyya dirqamaan taa'e jette jaalallee kiyya akka taatu barbaada. Jennaan dirqamaan taa'e.
dirqama wanti ta'uun jiru ani immoo mucaa waliin jireenya kiyyatti fufuu barbaada kan duratti daa'ii akka daa'ima ta'aa turte sun kan duratti kadhachaa ture sun kan sossobaas ture sun amma barfatee jira yeroon qubeellas barfatee jira na jaalatta miti jennaan hin jaaladhu amma dhumatee jiratte akka ati na jaalattu beeka nama biraa hin jaalattu ati jennaan inni siif hin ta'u ana siif mala isa hin jaalattu ana jaalattenna nan jaaladda sundur tare sundur sitti barfatee jira qubeellaa fidanii namatti godhuun nama sossobuun dur tare hammaanillee sossobu jireenya mataa kiyyaa eegale ati immoo isa balleessuu dhufte kanaafuu yeroo bakka siif hin kennuteeni daanishaan akkasitti gaabbee xiggeedha qubeellaa gochuu dhaqee ilillii fuudhee dhiifama gaafate innaammoo dubbii kana akkanatti dhiisu jedheetani hanga dhumaatitti fufuu qaba jedheetani ani immoo miidhamaa jira jedheeta akkasitti dhufe xiggeen immoo eeffeetti kennitee ofirra ariite duratti maa qabachuu didde duratti maa qabachuu didde yeroo isheen si kadhattu yeroo isheen si sossobdu barfatee jiraatteeni akkasitti gattee biraa deemte ati ba'uu baataniin baay'attee dhiistee biraa sokkiste dubbiin kana ta'e daaniin gaabbee jira nama biraa biratti arguun barbaadu dirqama kee jaalallee kiyya taatee bakka dirqama kee jaalallee kiyya taate miirri kiyya hangammaa keessa kiyya dhoksee jiru isa kanaadha har'a immoo miira keessa kiyya jiru kana baasetan sitti himee inni keessa kiyya jiru kanaadha amma akka duraanii ta'uu dhiisne kan kiyyaaf keetii dubbadna waa'ee isaan dubbatini jedhaanii waa'ee isaallee kaaste nama biraa biratti arguun barbaadu dirqama kee qubeellaa godhatta dirqama kee jaalallee kiyya taasiste jennaan abadan ta'utti aartee gattee biraa sokkite dubbiin kana ta'e bakka dhumatee jira daaniin gaabbee jira natti deebi'i na jaaladhu anatu siif ta'a ati anatu jaalatta malee isan jaalattu nan jaaladha isan naaf ta'a ana akka duriitti daa'ima miti jireenya kiyyatti fufaa jireenya kiyya booressuun dhufini bakka siif hin kennu iddoo siif hin kennutte har'a ofirraa ariite duratti ishee kadhataa sossobaa ture nan beeka hangamma guyyaa tokkicha waan akkasii godheen beeku isheen jalqaballee yeroo dhufu ishee waan akkanaan irraa argiteen beektu waan ta'eef haaraa ta'uu danda'a jedhe bixibixii malee atillee bixibixii malee hin beektu waan akkanaatti yeroo jalqabaatiif kan inni akkana fiddee dhufte jireenya ani mucaa waliin eegale balleessuuf miti yennaanini bakka ani isa hundayyuu namni jijjiirama isa hundayyuu dhiifne hagammaatitti hojjenne balleessa hojjenne hundayyuu dhiifne jireenya keenya itti fufna qubeellaa naaf godhadhu jaalallee kiyya akka taatu barbaada jedheeni bakka daaniin gaabbeera kamaa keessa kee kan jiru dhoksitee gamma maa dhoksitee kan gubbaa qofa hojjetaa turte keessa kiyya kan jiru kana nan dhoksee malee jedhee innaa akka jaalatuun beekamaa ishee waliin nama biraa biratti ishee nama biraa biratti arguu hin barbaadu nama biraa biratti arguu hin barbaadu jedhanii akkasitti gaabbanii dhufan jechuudha xiggeen harkaan nan tuqini ani jaalallee biraa nama biraati ana qubaan nan tuqini an kan nama biraati jireenya mataa kiyyaa jalqabee jira jechuun akkasitti ofirra ari'anii qubeellallee godhachuu didanii tana taate dubbi duubarra kadhachuu duratti maan qabatin erga keessa kee jiraate jaalalli keessa kee jiraate maa si jaaladhetteen qabatin kutattee jirti fakkaatan talattiini akkasitti ofirra ariite